السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان كيسانينو أول مرة. يعني ملكتارو إدما اسم جمع مسجد نوريتي. أيه ما شاء الله. أردا ويا أردا خطبان أردا والمالي برسيسة أكسمان الربارات. كيف كتبان الله ولا مرات يفتا على ما يروتي والكبدة كذا yeroo ammaan tana kun beekamu akkuma addunyaattu waraana deemuu jirtu ta addunyaa raasuu jirtu tanaan wal qabateetiin du'aayi tolchuun akka barbaachisaa ta'eetiin jedheef du'aayiin balaa deemuu jirtullee kan hambisuu dandeettuuf waan kan irratti du'aayiin hawaasii musliimaa akka inni jabaateetiin jedhuu fi balaa kan rabbiin akka nurraa deebiseetiin jedhu kana irratti taasisaniitiin jedhanii kanaaf kutbaan akkanoo taasifameetiin jedhu haali yeroo irratti xiyyeeffachuun isa kun hin dansaadha uummata illee barsiisa lammeessuun immoo waraanum kanaan wal qabateetiin yeroo ammaan tana qaala'insi jireenya kan mul'achuu jiran hawaasii musliimaa kuniin irra caalaan isaa daldalaallee waan ta'eetiin jedheef gatiin daramtu tuniin yoo fakkeenyaaf wanni kun kee dheeratteetiin fakkeenya fayyisaa wal qabateetiin wanam irratti daramaniin alatti meeshaa qarsuuqii kee jiru kam qarlaf jirkaan irratti gatii daraniitiin akka hawaasi hin darar rakkoo tan akka hin babal'isne hawaasi musliimaa gammisaatiin waan kan akka hin hambiseetiin jedhu daawaa tolchaniitiin jedhanii kanaaf wanni kun qalbii uummata keenyaa seentee daldalaalleen haqumaan akka inni daldaleetiin jedhu kan irratti xiyyeeffatan. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kun sagantaa Borana Islamic Media sagantaa gaafiif deebiti. Yoo rabbi gaafin nu san gaafachuu deemnu khutbaan guyyaa har'aa maalirra barsiisaa ture? Ayyakeer bismillah. Khutbaan guyyaa har'aa haala yeroo ammaan tana addunyaa keessa jiru wal qabate ummanni addunyaa irra jiru cuftii isaaniiyyuu rakkoo ammaan tan dhufee laf jiru wal qabate du'aa akka baay'isu du'aayi baay'isuun barbaachisaa akka ta'e du'aayiin balaa ganaa dhufu jirullee kaqara dhufee bu'ellee kaasuu dandeetti waan taateef waan kana wanni ofirraa kaasuu danda'anii rakkoo addunyaa buute tana wanni inni nurraa ka'uu ni danda'u du'aayi waan taateef du'aayi baay'isaa waan jedhaarra barsiisan. Ayyee uummata islaamaatiif immoo maan dhaamtan? Uummata islaamaatiif akka kiyyatti waan dhaamu yoo jiraate manni islaamaa yoo isin dachii irratti walii rahmata gootan rabbiin samii jirullee rahmata isinii godha jedhee kitaabni rabbii waan nu barsiisuuf namoonni daldaltoota ta'an ka islaamaa waan meeshaalee jiran odoo hin dhossin ummanni addunyaa jiru yookiin islaamaa ta'u warra islaama hin ta'inilleen rakkachuu danda'a waan taate waan meeshaa gatii humna ol ummata irratti daranii akka hin gurgurree ummanni yeroo ammaa kan rakkachuu jira waan taateef ummata haga danda'anii naasuu qabaatanii haga humna isaatiin waan dabalachuu malanillee hagumaan haga dabalatanii gurguratanii dhoksanii meeshaalee dhoksuun akka ummanni hin rakkannee waan jedha dhaamaaf.